kana booddee Liibiyaadha namni Liibiyaatti qabame kana booddee obboleessi kee yoo qabame obboleettiin kee yoo qabame yoo dhuftee natti himta ta'e akka sagalee ta'uuf jalqaba irratti nama abaabbalee biyyarraa baase natti himuu qabda. Namni abaabbalee biyyarraa baase jalqaba irratti ajjeefamuu qaba. Mootummaanis kana irratti nu gargaaruu qaba. Hamma humna gootiitiin halkanii guyyaa iyyee jechuudha. Amma ijoollee Liibiyaatiif osoo hin taane kana sagalee ta'u shiftoota biyya keessa ta'anii ijoollee namaa baasanii sossobanii barumsarraa kutanii Nanyatu. dur kanan beeku dur shiftaa Liibiyaa yookiin Sudaanidha ijoolleen gara Liibiyaatu deemanuu qabamanii maallaqa kafalla. Iyyinee halkanii guyyaa Facebook irratti halkanii guyyaa iyyee akka namni gara Liibiyaan deemne godhean. Iyyaadhattu warri Facebookii koo jala jirtan iyyaadhattu. Nam tokko kana booddee gara Liibiyaa deeme jennaan maallaqni kafalamu jennaan hoggaa sadan tokko boqonnee turre. Amma immoo maal godhani? Nama ijaarratanii nama maallaqa irraa hafuu hin dandeenye naannoo Arsii keessaa qabu, naannoo Jimmaatii qabu, naannoo Wallaggaatii qabu, naannoo hundaa ijoollee qabu, nama qabu, dallaaluma qabu. Dallaaluma isaa Suudiitti ijoollee ergaa jirtiyyuu ijoollee Liibiyaatti ergaa jira. Attaallalee jechuudha. Ijoolleen gaafa dhattee maa biraatii itti kaa'amee achitti itti dhaatte lubbuu keessaa baasama. Akka nimne abbaasi baase jedhamaan gadiidhaan. Gadiidhaan immoo shiftaatu karaatti sin xalafe jedhama. Utuunis shiftaa yaa jarana amantanii dhiiftanii afaan Oromoonatti dubbata achi keessa taa'ee jaran. Warri ijoollee kana qaban amantanus jantaa keessatti wallaahi kana booddee Liibiyaatti obboleessi koo qabame yoo jette rabbi nagaan hin baasin jedhee garaasi guba. Nam tokko waa'ee Liibiyaa dhuftee natti himati qileesee ni malee. Jalqaba nama ijoollee sana sossobee baase natti himta jalqaba jechuudha. Jalqaba nama obboleessa kee sossobee biyyarraa baase yoo hime inni Liibiyaa jiru abalutti na baase yoo jedhe sagalee nan taafi. Abbaa baase sana jalqaba uummanni bari'aa aqallu afannisu. Diraamaa kana jammare dallaalli Suudaanii keessaa ijoollee gowwoomsee Dubaayin dhatta jedhee biizaa Joordaan hojjechiisee amma Joordaanii keessatti dubartii meeqa duute dubartii meeqa rakkataa jirti. Dallaalli baalageedha. Dallaalli Itoophiyaa keessaa baalageedha naamana. Dallaalli Itoophiyaa keessaa karaa seeraan alaa hojjetu hundi isaa amma karaa Liibiyaatti ijoollee erguu jammare. Never ever garaa keessa muradha. Kana booddee gadi ba'ee sobee sin gowwoomsee yookiin obboleessa koo taanaan yookiin obboleessa nama hin beeku taanaan osoonni akkana ta'u tuunni Dubaayin deemu tuunni Suudii deemuudhaa jedhu hin jedhu biyya keessaa abaabbalamanii ba'aa jiru. Qabadhaa jecha kana. Shiftoonni hattoonni shiftaa Liibiyaa caalu shiftaas si wajjin dhalatee si wajjin nyaatee dhugee ka'ee ijoollee daa'imman gowwoomsee kottu obboleettii Dubaayii qabdaa kalaas kottu Liibiyaa geenyaan doonii jiraa amma Liibiyaatti bushwaaratti si keessan obbolaa kee kafalaa maatii kee kafalaa achi si geenye birrii sirraa fudhanna jedhama. Ijoollee miskiinni akkas taanaan maallaqni yoo kafalame iyyii dallaalli nama gatti malee maallaqa geessitee kaatee fudhatti yoo jedhame hin gammada namni keenya eessa yoo ta'e amanee wajjin ka'a. Obboleessoo meeqatu kaleen keessaa bahee waan agatamee jira Liibiyaa keessatti kan nu hin beekne jechuudha. Kanaaf diraamaa nama hojjetamaa jiru. Ijoolleen gara Liibiyaatti deemaa jirtu hin jirtu. Masrii kana keessaa yaa jirti. Yaa ijoollee keessa jirtan. Rabbi jedhe tokkoon keetiin nama 200 dheengadda sooma keessa deeme. Sooma kana keessa. Achi geesseen kee hin beekamu. Rabbi siifa dabarsu. Rabbi nagaan bakka yaaddeen si eega'u. Miqqanyummaa kee hin qabu. Garuu qabameera jettee akka dhuftee atti himne. An yoo waa biraa dagatte Ijipti keessan jira. Ijipti keessan jira. Halkanii guyyaa kanan ijoollee Liibiyaatti sagalee ta'u. Liibiyaa deemuun hin ta'u jedhee gizee kuma imeera gatiteef keessattuu Ijipti keessaa dhattee Liibiyaatti yoo miilli kee ol fannifame nan laallatu natti himin. Keessatti wal Ijipti natti himina. Anis Ijiptiin jira gadi baasinis boo'aa hammata kadhadhaafi. Kanuma akkas naa hubattanu barbaada. Warri biyya keessaa immoo ijoolleen ofiin deemtee osoo hin taane shiftaa Liibiyaatiyyuu shiftaa Itoophiyaatiyyuu suuta jedhee abaabbalee birriin kee ati dhattee Liibiyaa yoo geesse sirraa kafalama. Sana booddee magaalaa Liibiyaa geeffamta. Magaalaa Liibiyaatti immoo UN jira. UN achirraa fuudhee
أمريكا أستراليا سيجي سيوكامو بحران كتامو ستالياني قلتا وبوليسو روزين قرارتي كنا مجرا أكساني ساني أنكو بايتا قرارتي سناتا دينتا فرنجوني صدقانا تقفانا ها فرنجوني ساني دان قرارا بشانيف روزي لسلاسا قرارا كيسي فلاتا كان برباد نياتا غتا ديمتا وبوليسو كي كان غورسي وبوليسو كي سينين بولي هما دي دون ديدو ليبيا واني جدا مغارا مبارك مسماتي سوني سانتيم مالا قد اكاونتي كي يغوباتي اكاونتي كي يغوباتي فيسبوكي نانغا دي بي يابور نمتو كوكنا بودي مقا ليبيا نتي واغنا وبوليسو كي سينين بولو دي غودي سبال لستري غودي فتن اچماتي دندا حدا مالي لفتي وبوليسو كو تانان دابدي هادا كو تانان ان يو وبوليسو كو ركي ليبيا غالي رومونا امباسينا وبوليسو كو نتو غرفت ايران بوليسو كو سين ديمي basaaso kala suudi de mura kala ge nan u jede boy tadi wana ka botifite arka du watangale u jede birri wani ni barbadu sejela kono fi minne jela mawji tegal ci o bol kaatu awale wali beta nazal si sana marara rake kabu ngana shifta achi bu suudi gale suudi da mokaba me mane da ke sagale shorta ke sagale ma tu sagesi wana ka botti kusannya ka detti mela kono wannan kabu kana foddo de bisi o bole sake karati debisi wan kabdu kenniti fitadera kana bodde way libya ti sagalen taw libya namni jolle ka jiru shifta ethiopia fu mo funana me ba yo rabbi jede yo bole sake libya jiru fakka sagale taw barbate nama bi yarra ko so se ka se dugana timi degese namnan jolle libya ti sagale al tawal kani gu ya office gargar sisu nama shifta libya san shifta ethiopia so sobe liki سيجي جدي جيسي كابسي سكان نتيم تانو مالي ورما جولي سودي توفارو تكار ولا توكو ودي تو دلاتشو نا يتقبلاتشو وندم اهتوچه ليبيا شفتاوچ ليبيا لاي ልጆቹን እየሰቃዩ ይገኛሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ሊቢያ ላይ እየተሰቃዩና እየተገረፉ እየሞቱ ይገኛሉ እነዚህ ልጆች ለምሳሌ ደላላ አታሎ ብራችሁን እዛ ትከፍላላችሁ እዛ ከደረሳችሁ በኋላ ትከፍላላችሁ እህት ወይ ወንድም ውጭ ሀገር ካላችሁ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀመጣላችሁ እያሉ እያታለሉ ከሀገር በማውጣት አንዱን ገሎ አንዱን አውጥቷል ብር ከተከፈለ በኋላ ማለት ነው እነሱ ጋር የሰው ህይወት እንደዚህም ባይቆጠርም ሊቢያ ላይ ያሉ ሽፍታዎች ማለት ነው ይሄን ሁሉ ያደረገ ያለ ደግሞ የሊቢያው ሽፍታ ሄዶ ኢትዮጵያ ልጆችን ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሰፈር ወያላዎች ሌቦች አሉ $1000 ይከፈላቸዋል ሄዶ እየተማረ ያለውን ወንድምሽን እየተማረ ያለው እህትሽን ለምን ትቀመጫለሽ ጓደኞችሽ እኮ አሜሪካ ሄዶ አውስትራሊያ ሄዶ እንደዚህ ያለ ቦታ ሄዶ እንደዚህ ያለ ቦታ ሄዶ እንደዚህ ያደረጉ ነው ተነሺ ወይ ደግሞ ተነስ አትማር ወዝደሃለሁ ሊስ ከሊቢያ ልካለሁ ሊቢያ ስደርስ ብቻ የወንድሞችን ቁጥር ጻፍና ያዝ የቤተሰቦችን ቁጥር ጻፍና ያዝ ውጭ ጋር እህት ወይ ወንድም ካለ እነሱ ዛ አንቺ ምንም ነገር ወይ ደግሞ አንተ ምንም ነገር የምታውቀው ነገር የለም ከአንድ ወር ከሁለት ወር በኋላ ጠፋ ከተባለ በኋላ ሊቢያ ውስጥ ነው ሄለው ሰው አተወለኝ ነው ሊቢያ ያመጣን ከፍላችሁ አውጡ $11,000 $1 ሚሊዮን ብር 2 ሚሊዮን ብር 3 ሚሊዮን ብር ደፋሮች ማለት ነው 3 ሚሊዮን ብር ይጠይቃሉ ከፈለጉ 2 ሚሊዮን ብር ስንት ሰው ተጠይቆ እያለቀሰ ነው ስለዛ ወንድሞቻችሁን እህቶቻችን ኢትዮጵያ ያሉትን ምከሩ እንደዚህ አይነት ደላላ ሄዶ እነሱን ውጭ ሀገር ሂጂና ሰርተሽ ትከፍያለሽ የሚል ወሬ ከተነገራቸው እንዲነግሯቸውና ለኛ እንድንነግሩን እኛ ደግሞ ወደ መንግስት እናቀርባለን እኔ ፓወር አለኝ መንግስት ጋር ማቅረብ እችላለሁ 100% ቀጥታ መንግስትን ባልገናኝም ብዙ ባለስልጣናቶች አሉ አዲስ አበባ ላይ ስንት ቦታ አሉ ምናቃቸው ለነሱ አድርሰን ሽፍታዎች ተይዞ ተለቅሞ እስር ቤት እንዲገቡ ከማስደረግ ውጪ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም እነዚህ ሽፍታዎች ልጆችን እያባበሉ እየነካኩ ጎበዝ ወንድም ጎበዝ እህት ካላችሁ ንገሩና ሂዶ ሽፍታ ኢትዮጵያዊዎች ማለት ነው ሂዶ ደላላዎች ወደ ዱባይ ልላክሽና ሰርተሽ ትከፍያለሽ የሚል ወሬ ከነገሩ ቀጥታ ይሄን ኢንፎርሜሽን ለኛ አድርሱልን እባካችሁ የሊቢያ ሽፍታዎች ኢትዮጵያ እየሄዱ ያለም ልጆችን እየመለመሉ ይወሰዱ ያሉት በተለይ ወንድምና እህት ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ለወንድሞቻችሁ ቶሎ ንገሩ ይሄን ኢንፎርሜሽን የትም ከሄድክ ትሞታለህ እንጂ ማንም አያወጣህም